አባቴ ሀቢቢ ድምፅህን ደከመ አይቼ አላውቅም ልክ እንደዚህ ታም حرام توسما بيكو دلق وسما بيكو تجد مي إسان تنا ما سيار راديكا انتو أبتو أما دقيت رتو فيما أواجب بكيسا غافي من جب ودنيا دا بطي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جارتي كي يكستي جارتي كي يكستا جارتي ما كتابة بران قبل وانتا فتن هيا أستاذة كي يقلتو ما جيزا دعائنا ما قد أميريت خلاص أركمينو يو واللازتو نكانا هنترو حتى وتيجروا بيك فصون إن تري نمني بيكان تقول في يو أسرتي واتقهمو ولا لا نككياتي في أن اللي وارا بردا إذا جدا نوف ملي وبيك أسرتا أو تنجرو ولا الطولة الحمد لله رب العالمين قاف تكونوا في الليل كنا إن شاء الله أكسي أستاذة كيا يا والفادا قدرتوا بارك الله فيكم ججبادا ada muradك يسر ربي سني أقو بارك الله فيكم آمين آمين جزاك خير ناس مدقتنا دعاء دربتنا أستاذة فيها إن شاء الله دعاء النبرة أبدا ميميل تكو جولي نكابة فتن كتا سينا جولي نكابة بربادا جولي نكابة فتن اللي ديمو فانكاوان تي في دقيقة مراسة كابا نمني نكابة فتن فيديو أسباتا ورقدا أيه هنا نقابة فتا فيديو باتا منا بريس يسلت سيقلشا نما سدين بربادة نما نقابة مي جميلة روزي مبر قبين سني فدا إن شاء الله بريد وانجرو دي فما وليكونه أكستي والفانا ديمنا إن شاء الله بإذن الرحمن warroonni roozii itti mufattan illee akkasii isii duubaa goonee fi beektaa isii duubaa goonee fi rabbiin isii haa qajeelchu. Salaamu alaikum warahmatullah. nama hiqaaba uffatu hin barbaadu namni amma ergatu nama hiqaaba uffatu maaliif daqiiqaa muraasan qaba daqiiqaa Inshallah wayde. waan fideefi hijaabaan hundi keessanuu akkas naa baatanu sababiin isaa hijaabni kuni faaya keenya hijaabni kun miidhagina keenya hijaaba jechuun sitirii keenya mee hadha akkanatti uffataa dhaqaatii mee ofirraa fuudhaati ka'a deema nama qullaa uffata yaafatee deemaa ruusinitti fakkaata yoo weehini qaaba uffattanii bartanii ofirraa baastanii nama qaama qullaa jechuudha qullaa isaa deemaa ruusinitti fakkaata ofirra ilaaltu jechuudha. Kanaafiyyuu hijaaba jechuun nuhiif waan hunda keenyaadha. Hijaabni nuhiif sitirii qofa osoo hin ta'in kabajaa keenya xiqqaa fi guddaan kan itti si kabajuudha. Beekaa fi wallaalaan kan itti si kabajuudha. Kana gochuun immoo hijaaba uffattee qofaafi miti. Ati hijaaba uffattee kabajaa hijaabaa san guutuun dirqama mataa keetiiti. Fakkeenyaaf hijaaba uffattee jirta eeyyee uffatte satarattee eeyyee sataratte. Fuula kan kee kana qofa namni maalummaa kee akka barreessa tarattee kan dhaabbattee ittiin caffartu wallahi rabbiin yookiin si haa qajeelchu wallahi rabbiin jechuudha sababii keetiin amantii musliimaallee akka tokkomu hin feenu akka tokkomu hin feenu sababii nama tokkootiin rabbii yoo qajeellumanni malee nuuf haa qajeelchu yoo qajeellinni malee ammoo rabbiin akka malu haa godhu akka diini isaatiin malu satu beeka akka malu haa godhu kanaaf ammallee warroonni niqaaba uffattanii qaaba kana asuma qofa shaffanattanii jalaan gurdii uffattu jalaan uffata faashinaa lixxan maaliifuu uffattanii gaajeen qaamtanii obboleeyyan kee uffanni bal'aan meeqa soo jiru qaamni kee kunniin bakkee jiraati furdoo taatee fi qalloo taatee gabaabduu taatee dheertuu taatee kee ni mul'ataa jiraati atooti akka waa achi asii oofu beeki akka horiidhayyuu maal godhu beettanii nama rabbii wayiifuu horiidhaan adda godhee uume. Gaafa gabaa geessanii achi deemsisanii ilaalanii as deemsisanii ilaalanii achi garagalchanii ilaalanii kana booda yoo qalmaaf ilaallatanii bitu yoo qonnaaf ta'es akkasitti ilaallatanii bitu. Namni waa gabaa keessatti gurguruutti jiru hin jiru. Namni waa si bituu dhufaa hin jiru. As ilaalta achi ilaaltu as deemta achi deemta
akka waa as deebii isiin jedhee jechuudha. Gabaa gubbaa jirta bar gabaa addunyaa gubbaa jirta. Maaliif baaftee qaama kee of sharaftama? Qaamni kee qaama kee kabajaa qaba. Qaamni kee kabajaa qaba. Ofii sharafin akka argite of hin dhaabin kabajaa kan kee horadhu. Muniiraas bayatilleen kabajaa abbaa tokko kennu. Kabajaa abbaa tokko kennu. Yoo hadda of fuudhee wanti namni si kabaju. Yoo hadda of barcuma of jalaa fuuteetiyyi akka waan nama barcuma sanarra ta'uu dhaqu yoo ta'u dhaqxe ishni kuffatu. Lukmutti of argite kukkee akka sana. Kabajaa kan kee eeggachuu fee taa'ee kabajamuu fee taa'ee wabbiin biratti yoo eeyyee nama qofa biratti gara keessaallee of eeggadha gara duubaallee of eeggadha. Hijaabni miidhagina shamarraniiti. Hijaabni faaya shamarraniiti yoo jennu paawudarii irraa bilisaa bara fakkeenyaaf kan kun amma ka'ee qara deemuudhaaf kan fuula koo saabunaadhaan dhiqadhe hijaaba koo yoo itti godhadhe maasha Allah tabaaraka rahmaan nan barbaachisoo maaltu birrii baasee isaasii ija koo itti horii fakkeessu yookiin immoo funyaa bifii kiyya kana namuma dhiiga dhuge jechuudha. Maasha Allah tabaaraka rahmaan akkanatti isin beeka ijoollee kiyya namuma dhiiga dhugeedha kaafalas diimatee kun asii irraa dhangala'u malee akkasittiin ka'ee addaatee faadhaa yoo harkasiitiin harki biraa gurraacha harki gurraacha fuulli adii harki gurraacha akkasittiin biraa burreeffamtanii Muhammad bismillahi rabbiin shan darbate bareedduu garuu hiikee lubbuu kiyyaadhaas jala yaa'aa subhaana wa ta'ala inni surree isaa ol hidhatee ol butateetti fiigas baadha. Gaafa inni fuudhee Rabbiin namti nu waaqa jeelchu malamteedha. qabate ilma warra akkasii viidiyoolee namatti mul'atan hubata. Gaafa inni asitti dawwalee Ay madaanii biran jiraate siifaniin dawwalaattiin viidiyoo irraan kabdu duutee badde gaafa dhattee kifilii sii geesse isa kana haa dhawwatte daaraa si ofirra haa xaahaa urgufataatti dhabe. Kiiloo tokko jedhe. Waan jabaatee sila. Otoo bareerraa firoofatan gaafa kanaaf gaafa sun dhatte maammadoo deeme ka jaaladhaan qabame kutenni yoo maamadu ta'uu Bilaala ta'uu dhiira keessaa bahu. fudhatee gaafa ni kaa'idatee ji'a 5 itti mul'atti kun siidaa gabbaatee akkuma hojiirra jirtu yoo si argu isin inni gaafa duraa jaallatee fuudhee fi isin ji'a hammatti mul'atti addatti maal godhare harmoo fuudha godheerra deddeebi'ee laala barasa waan itti jaalladhaaf dabalee fi mana jaallatee sunatti itti bara itti dawwaleeti abshir anumatti mul'adhu hadiyyaadhuma dhaaniin sobaa gaafachii ka'eeoo Aloo Sheekan waan Sheekan warreen isattis rabbuma fuudhe sheekan warreen sanallee. gaafa fuudhu faraanjuma fakkaatti bifti sii nama maradhu dhiirsi yoo laaltani fuulli sii kun yoo laaltani hadhammoo nama biraa taate na jijjiiramte natti baate maammaan kiyyaayyuu aganan gahanu kana caqalu maali mucattiyyuu walii wal dhaallisii dhuma fuudhe ta'e akka biraa dubbisee jedhaanii bara gaafa kana meesheen hartu wajjiniin ilaallatee gaafa inni tokko irratti ilaallatee faana maraachee faana sakkee fuudhee jaartii sii qabu manaa hiikee isii qabu gadi gadhiisee sii kana fuudhee galu isaa wajjiniin hin ilaalle gaafa ni jala jirulle isaa wajjiniin hin ilaalle gaafa ni hiikaa fi gaafa waa tokko irratti arge qaata fudhatee kan innis maammadoon keenyas maal jalqaban waan shaarii tokko fudhate illee mataatti dibata surree jijjiirrata guyyaarraa jijjiirrata inninis waan fuulatti dibatu wayii qabaa bar hundiyyuu forjidii ta'ee dhume bariyaa ummata keenya wallahi shamarra qofaa miti inninis dibatee tiyyii akkuma shamarraa ofitti laaqqatee mataasa kanas zayitii bita konkursiitti naqa innis qulonfulitti naqa gaafa akkas jedhu gaafa dhaqee biyya ga'e maammadoon isa biyyaa dabarse fokkisinni isaa mucattii maammadoonni siin suudii keessatti argitee jaallattee fi inni gaafa inni biyya qabdee shurtaan biyya buuftee biyya ga'u adda ta'e walekka
Mucattiin suuraa sabiyyaatii fi asiillee bukkee qabdee ilaalti beeka. Maaluma nadhalati. Otoo nama isuma biyya keessa ilaalee heeru beeraa addeetti amma gatteesse. Maa mucaan koon fokkisee bar isa durii miti waan inni ta'e wallaale. Amma siinii jalqabde kaka biraa faana fiiguu asii. Gaafa ji'a lamaatiin bilbilarraa kaasuu diddeen. Gaafa ji'a sadii na hiikinnu. Maaltu kana hundaan isin dararagaa obboleeyyan keenya. Mee maalum hijaabni kun kanan qabu bar kana hunda jinqii kana hundaan qabu hijaabni. Wallaahi laazim osoo beekanii hijaaba jechuun jinqii kana hundaan qabu. طيب تجابت وين قابرة تجابت نعم وين قابرة تجابت طيب أنا تكون نزالت طيبا حجبت أكم نرجو بالله Jaalalli halluma jedheetuma dhufee si jaallate inni fuuluma kee ilaaluudhaaf fakkeenyaaf miidiyuma kanarraa bilbila kee fudhateeti jiru isii dhumti hijaaba keessa dhokattee jirtu kun kan akkam jedhee fiigaa si dhufa qaba keessa si fuuchuufanii nama rattee haalaafa mala kennaa ta'e uffannaa kee jaaladhe hadaraa jedha hin sobaabar kijibaa inni mucattiin hijaaba keessa dhokatte ilaaluu fi bar. Mucallittiin koo ofirraa bulqitee kunoo ani kana sii ta'a jettiin gadi baatee. Masha Allah tabarakallah bareedduu kiyya akkasii kiyya baay'ee kutanni biraa gaafa ji'a lamaa siin of biraa dhabdeetti. Yeroo rabbitii kenne nabduuti taa'e. أكم هيرمنا طيب أكم هيرمنا طيب برتي أجبت فون أرانكا برتي أجبت فون جرارة Hadii kana firee rabbi si qabee jira. Wanta rabbi fi qoodammoo numa jira bariga. Jarri jedhanii osoo hin taane. Si qaba. Fakkisinaaf ni dhanne hijaaba alhamdulillah rabbil alamin. Gaafili. Wanti rabbi isa qoodeessa yoo naqu keetumu. Hijaaba hajjabanneef qur'aana rabbiitti dalaguu jirra. Yeroo ajaja rabbiitti jirra. Rabbiin suuraa qur'aanaa keessatti dubbisee hijaaba uffadhaa jedhisan nuti jala deemuu jirra. Waan nabiyyiin keenya sallallahu alayhi wa sallam irratti dalagaa jedhanii nutti hin gahan haadha manaa isaaniitti uwwisanii kaanii nu biraan gahan itti dalaguu jira malee fokkisina keenyaaf uffachuutti hin jiru hijaaba.